Qoy akkamitti garaan keessi danda'ee foon haadha kootii rabbinaa nyaachisu sin jaalladhe naan jette garuu qoy anaa hojii akkamitti dandeessee qoy akkamitti biraankii hojjetaa rabbi foon haadha kootii naa nyaachisu sin jaalladha si wajjin hin jiraadha jedhaa si wajjin jiraachuufan si jaalladhe naan jedhaa deebiftee immoo lakkoofsa kee naa kennuun sitti jabaatte yoo ummata kee miite malee yoo ummata kee jibbite malee dee dhugaamu maalirree ni rumee bara durbummaa qabda moo muree kana afaaniin ani sibira dhufuu fedhaa miti reessi soowee dhufuun fedhu sileennaa dhufuu waan mul'atuuf een qaba kakadhu durbummaa qabaatu mucayyoon sila si jaalatti moo akkanatti taatee isuuta jedhis warri isaa waa'ee durbummaa dhiisaa amma dubbiin fixaan akkanaa gootu dhaggeeffadhu na jaalatee taphatee si jaalatti jira bu'ee kolbuu koo maal ofii na keessa galteetta oyyaa biyyuutti qabadhe qoyyu jala soorjiitu akkaawuntii ani lakkoofsa tokko ittiin barreessaa dorgaartaa kun mubaarik musammaa ka jedhu kamiileenaa san Ela. Tokko barre follow deebisi. Mubee koo friend wali raqamna bar. Accounti sa miliyoonaa kun tokko barreessaan jira commenti jalatti. Ayye barreessi. Ayye dubbu hodhi famu barreessi. Lubbuu jechuudha. Si jaalladheeraanis. Agese anasi bulfata anasi horata rakkoon qabu ummata kiyya immoo anasi irraa amansiisa erga na jaallatte waan an si gaafadhu hunda naa goota sagaleen kun jiru gifti jira hin dhagaamu waan an si gaafadheef waan an sirraa barbaadu naaf goota Mubee si jaaladha akka silaanii abbaa manaaf si barbaada miti ati waan na jette dhaga'uu baay'ee sila eenyu dhaga'u. Namni wanni ana si caalu jira. Wanni ana si caalu jira. Amma fakkeenyaaf sa'aatii kanatti bakka namni takka waa'ee makii yaada yoo ta'u waa'ee makii yaada yoo deemu waa'ee mata bakka hojii mayyuu hojjechuun dandeenye. Amma sana maali? Qoy Jamaal. Jamaal isa hojii dhufaa jirra warri kan jibbisiise. Kan obbolaa kootii hunda bukkeetti qabee. Jaalala keessuu si hubadhaan kanaaf wanni ana si caalu ni jira biyya lafaarra injiru takkatti ni fi kottuuti gadi bu'i tiktaakii keetti kenni keessaan tiktaakii maali akkaawuntii tiktaakii keetti kana naa kenni qoy Jamaal abdi mi'ootii qabadhu Video baate. Basin naalee jiraate naalaa dhufumonni naalaalee jiraatu maa kunnu jettanii. Mi'ootii qabadhaa jaran dubbii dulkaan gatina. Akkaawuntii tiktaakii keetii. Mubee asumarra ta'ee dawwanii yoo mucayyoodhaan mucayyoon lakkoofsa kana kan kenne wanna koodii jechuudha mucayyoo nama biraati rabbi as jirti Dubaay isheerra koodii isheetiin si kenna isheerra dawwalee ka'ee isheen innaa seenuu fi yoos Bikin namanya Arab bisikin. Sudah nindem negara ibu kesan ada bisi kono la kosa sina kene nanda wala fi amma kodir kabure TikTok ketim. Yo dugu mana tikin TikTok ke amma na tagala te. Dugu matti lubu ke na kente tana jalat te jura. Si jalat de jura. Asna kaba acina kaba jette yo te mo. Gramati pa sharte ti nama berarti fakenya ta. TikTok yang kami segi rai tu kami segi ni. Facebook ke, wang kab dugutummat amma nakar. Facebook kan kamu. Ayat TikTok ke kotu gadi bu ya tiken ni. Kau sati mana me? Mana hai singgah. Ya lah gadi. Nakin la kau sana berada sekas. Kau tidak milih narat. La kau sati mana me? Oromi sampai sekarang joran yani dawali sini ne korea kene o jadi mari silamu media ini sedikit berarti tidak wala sedikit tinasa ini tidak wala semua teset tinasa Arab tidak wala ayesh dawali kodi la kofsana ergi kodi akan digafa tunangoda atimmo kodi amma sirratti dhufe kenni jette dawal tali na barese yero to kuma kan agi fatai warku judu kisan
Waa'ee jaraanii sigaa mi'ootii qabachiiseera Dr. Jiitu mi'ootii qabatu namni tokko seenaa dhiifamaa wajjin. Jiitu makana mi'ootii qabatu jira rabbi. Qabatte hunda namaa mi'ootii waliin jira amma anaaf sii toliin haasaara. Jiitu mi'ootii qabatu jiitu mi'ootii qabatu. Mi'ootii qabachiiseera. Lakkoofsa akamma waan hin jedhe qofa gochuudha akka nama jaallateetti uummata irratti sinna ganamoo anas si gana. Wanni kun barnoota uummataaf taati moo anaaf taati? Ati yoo gowwoomsaadhaan dhuftee jiraatte akka uummanni keenya hin gowwoomfamne bartee galta. Uummata kana hunda iyyisiiftee biloofii godhamtee hin ari'atamtu. Si galee? Ana takkatti kana biraa baay'ee bitanii amma dhaggeeffadha akkasinitti ahim walii qabamtee jenni maal kun qabe siilaa wayii maal keessa seenes jettan. Giiftii koo lakkoofsa atamma waa'ee koomentiiniisi. Lakkoofsa. Dhaggeeffadhu walii agallu dhaggeeffadhu an miidiyaa kanarratti jireenyi keenya sila kan dhuunfaati miti. Absitu jiraata malee miidiyaa kanarra hin jiraannu. Kanaafuu lakkoofsa kosii kennee naaf dawwaltee laayifii kee cuftee baatee naaf dawwaltee anis ishee bira sirkii lama qaba. Ishee bira dawwalee innaa koodiin seenu si kenna malee asirra ta'ee maafaan kennaaree sila maaliif kenna? Laa asirratti isin kennine akkasii jedhee dhaggeeffadha mastaanaan lakkoofsa ittiin baname ofanaa kenniitii akkaawunti miileenaatiin. No, kiyasi kenna. No. Kiyasi kenna. Ishee bira innaa dawwaltee gaafatu isheen waan Oromiffan beeknee fi ani ishee bira dawwala. Dhaggeeffadhu ani sitti naasa'u na dhagahi bareechiti. Akkas waliin taggaana taanaan ituma wal fuunee booda na sodaachisaa ta'a. Lakkoofsicha yeroo naa kennite loog jedheen irra seena yeroo irra seenu koodii na gaafata. Kunoo koodii na gaafatteen siin jedha namni illee si amanu. Si galee namni inni asirra jiru kunoo akkaawuntii si dabarsitee kennite jedhee ilaalchaa wayii godhata. Si galee? Kanaaf uummata irratti na saalfachiisini akkaawuntii kee kana harka galchiiti kunoo uummataa dhuguma na jaallatte jedheen uummatatti. Ayyee laayifii miti naadee walitti keessaa san booda ani koodii si kennee mucayyoo bira dawwalee san booda deebitee dhufte kennuu. Mubee takka dubbadhu. Waay Jamaal atamma gadi buutee obboleetti lakkoofsa ittiin baname yeroo naa kennite ittiin dawwaluman irran seena. Laayifii cufii baay'ee wajjumaan deemna. Anis lakkoofsa kosii erga laayifii cufiitini naarraan dawwalan. Laayifii akkamitti cufaree bu'iitti ati rakkoon qabu. Mi'ootiin godhadha jarraa dubbatanu anaaf si keessaa finna bu'i. Mi'ootiin qabadhaa si dubba. Yalla bu'i keessaa na dubbisi. Isin dubbadha bakka waan biraa hamaa siinaa seena. Waan irra ga'e isinitti himaa mi'ootii qabadhe isiidhaan dubbadha. Isin dubbadha akka waan Wanni mubee. Mubee siitu bari amma yoonuma fuutee hoogizee si bira dhuftee tarii cufaa ta'u malti paaspoortiin siitii harka nama biraa jiraachuu dandeessi. No jabeeko yoo calliftan irra wayya dhugumatti yoo isiin akkaawuntii isiinatti kennite na jaallatteetti waan adda baafatu qaba namni isinii gadeera na jaallatteetti awwaanan isiniin jedheefan qaba umurrii deemsa kootii kun hin toltii isinii gade naa obsa. Yalla bu'i deebiitti naasa'e. Miidiyaa ofii akkasitti namaan kennu. Nama jaallatuuf kenna. Akkatti kennu ni jira mubee iccitii jiru. Ani yoo si kennuu fedhi. Anis nan beeka. Sadiin nan beeka. Miidiyaan lubbuun caaltu. Lubbuu kiyyaaf deema taanaan namni lubbuu kiyya xaajoma taanaan miidiyaa guddaa iyyuu bareedaa kenna. Lubbuu kiyyaa argachuu barbaada taanaan. Ni gadeera. Naa obsaa. Obboleettii koo sin eegaa jira. Yalla amma nu obsinee teenyee dhaggeeffanna mubee. Sa'aatii gubuurraa buutu siin. Nuti teenyee waliin haasofnaa deemaatii xumuraa kottaa. Laayifii cufu obboleettii koo dhaggeeffadhu. Sagalee isaa moo'itii godhata sirkii biraatiin siinaa saa sagaleen siinaa soo nu dhaggeeffannu. Laayifii cufee deemee san booda erga xumurree booda deebinee dhufnaan san booda dhufee sinitti ma laayifii irra taa'ee siin naa sa'u bar sagalee waan naa sa'u nageenyu sirkii biraa qaba. Anis lakkoofsa kun ergaaf amma sagalee dhaga'u malee bar namni kun dhiiraa dubartii Yoo laayifii cufe malee jaalalli keenya kun hin hafa miti. Jaalalli keenya hin hafa jechuu kutu hin ta'in ani kana gochuuf immoo laayifii asis sila ati waan jettu aan godhaa jira miti waan ati jettu walii galaa jira miti anis anas waan jedhu ati walii galuu qabdu. Wanti asirratti jammarame asumarratti taatee jiramu. Mubee viidiyoo ba'uu maa sodaattisin? Viidiyoo baay'ee tureessa. Mbaati baay'ee ammas. Dubartiidha akkamitti beektire akkamitti beekamaa? Viidiyoo ba'uu jirta moo siif?
Giftii koo tamma lakkoofsa Kasbitu hin jiru. lakkoofsa naa kennita moo naa kennita? Wanti jirta kan viidiyoo namni jedhee mara eenna namni tokko viidiyoo abaatu jedhu Tamma dhiisati amma lakkoofsa naa kennita. Meera dubbiin meera jala na duubatti Warri beekama kasbii malee. kanarra jiru ani nama biraan beeku hamma waa bituudhaaf karoora qabu hin jiru yoo baatillee uumaa. Elaa jala keenya dhaggeeffadha. Mucaa kana wajjin dubbii dhumtuu barbaaddu. Erga dubbiin dhumtu jette karaanan jedhe suni karaa gaariidha. Innuu walii galuu danda'an jiru. Dubbiinuu dhumatti. Akkamitti dhumatti? Laayivii cuftu malee lakkoofsa koo siin kennu jedhaarti miti. Silaa kan na jaallatee siidha miti. Ana immoo of jaallachiisuudhaaf akkana gootu taanaan firaankiidha jenneeyyi geggeessinee jenna. Yoo immoo akkuma jedhame ergamaa Uummanni nuukaata piraankii jechuu jammare jala kana. Qoyyaa kanaaf natti isaa tokko. Boriifuu kan kana jaalu sin mudachuu danda'a. Kanaaf waan si mudate uummata akkatti goonu ilaalaa deemu gaarii. Obboleetti lakkoofsa naa kennite moo haasaa gabaabaadha? Lakkoofsa naa kennite moo naa kennite? Yoo laayivii cuftuu baatee kaati atis keessan xumurree deebina hojjetti. Yoo laayivii hin cufne yoon uummata kiyyatti laayivii hin cufne uummata laayivii hin cufin jedhaa jiru. Uummata an kan uummataati jedheen sitti hime jalqabuma. Kan uummataati ani uummata murteessaan jedhe uummanni hin cufinii jedhe mana. Kanaafuu uummata caalta jechuudha. Kan ulfaana kana nyaatte gaafa deessee machallaa nyaatte kan ammaanuu dhageesse kan ammaanuu akkas uummata kiyya keetti dhaabattee qabde gaafa wal fuune immoo jaalala keessa naqachitee ilmoo laalaltee kaatee uummata kanatti anatti filadhoonaa jechuudha. Eessa abbaa kootiin gala? Ani waan si jedhaare si daasitti dhufee akkanatti. Seerra uummatannaa caala. Seerra uummatannaa caala. Uummanni hin cufin jedheera. Uummata koo naa kabajamoo naan kabaju jalqaba. Hadhas boris sirra uummatannaa caala. Bareedaadha famri. Kanaafuu. Galaan jiru maa fooloo na gootan ani maal gochuu fooloo na gootan siin immoo maal si na godhu fooloo nan godhina takka dingeessan barbaadu fooloo keessan achirraa kaasa. Atamma giftii koo lakkoofsa kee buutee naa kennita moo naan kennitu? Dhaga'uu dhiisee si qofa dhagahee jaamaa ta'ee bareedina kee konkona kee kana laalee kottee kee kana laalee nama si duukaa harkifamee deemu sitti fakkaadhaa? No. Namni tokko namummaa dhammadii bifaan yookiin gosa wanta. Jalqaba uummata Oromootiif kabaja qabaachuu qabda tokko jedhu. Uummata keetu uummanni Oromoo abbaadhaan Oromoodha jettee haadhaan malee naannoo ta'uun kee. Sigalee jalqaba uummata Oromootiif kabaja qabaachuu qabda tokko jedhu. Hordoftoonni koo an ijoollee jalaatiin argine maa yeroo asii arrafamu asii immoo narraa duulan hin argine? Argite moo hin argine? Ijoolleen kennaamu. Akkamitti garuu qoy akkamitti garaan keessi danda'ee foon haadha kootii rabbi naa nyaachisu sin jaalladhe naan jette garuu qoy anaa hojina akkamitti dandeessee qoy akkamitti piraankii hojjetaa rabbi foon haadha kootii naa nyaachisu sin jaalladha si wajjin hin jiraadha jedhaa si wajjin jiraachuufan si jaalladhe naan jedhaa deebiftee immoo lakkoofsa kee naa kennuun sitti jabaatte yoo ummata kee miite malee yoo ummata kee jibbite malee yoo ummata keetti mana cufte malee ulaa cufte malee lakkoofsa siin kennu jechuun kun maal fakkaata? Gaaffii keetii kaa yoo akkaawuntii keessa kennu baadhee hin amanu maaliin godhu kana jettee tura asumatu kana keessan asii malee si jaalachuu kootiin kakadhee jira. Na jaallattee kaatee xiiqinaan qabda jechuudha xiiqinaan qabaarte jechuudha. Adii akkoo ammumaan tana gana walii galillee odoon xumurree oduma waliin haasofne oduu waa tokko hin jedhee oduma steepii tokko erga na jaallatte na jaallachuu qeen baraa lakkoofsa ittiin bante kenni. Nama ka jaalatan ka beekan akkaawuntii kennaniif qofa miti. Wantoota hedduudhaan ati xiinxaluu fi ati namni lubbuu kee dhufeedhaan qoy egaa jaalala jechuun lubbuu jechuudha qoy. Jaalala jechuun ana biratti lubbuu jechuudha. Ati namni na jaallattee nyaadhu natti hin tolu dhuguu natti hin tolu qobaan ta'a qobaan rafaa qobaan ka'a na keessa deemaa jirta maal namni jettee akkaawuntii kee kennuu didde. Eka ammallee barii waqtiin si jaaladha ennaa deemus ennaa kaa'us ennaa cisus ennaa nyaadhus suma yaada sammuu keessa sumatu buutee gara bakka qaama ka'u keessa maraa keessa sumatu ol gaddeemu.
Dhugaamo qaama kee keessa hin deemu faannoo kee ati jagnaa emooti jagnaan hinduu jettee safinfinneetti deema maxxanfatte sanaaf garaan si gubatee yoo si keessa deemaa jiraate hoo maal beekama namni koo waa lamaan nama keessa gala tokko diinummaadhaan dhiiga keessa nama deema tokko immoo jaalalaan dhiiga keessa nama deema akkamittan adda baafadhaan. Obboleessa jarri kun obbolaadha amma gaa obbolaa abbaa manaa keetii ta'u nama jaallatte mubaarakiin jaallatte obbolaa abbaa manaa keetii si oolu baru akkasitti tuffattee jaalalli jaalataa ta'e moo gadi jedhaniiti ummata barsiifatan. Gaaffii nu waan hin beekne kan haasaa jiran kan rabbi jechuun wanta akka gootu laale mubaarik jaalachuudhaaf galatoomi baga jaalatte ilma dhiiraati jaalachuu ammaltee ati dubartiidha. Yoo jaalaluma social media irraa taate jaalatte namni hundi wal jaalataa baga jaalatte obboleessa keeti. La jaalala abbaa manaa kana ta'uuf mala social media kan barbaadu. Abbaa manaa kun yeroo tokko tokko. Mucaan abbaa manummaa abbaa manummaa malee gantaa akka gootu hamma kadhattee gaadu'aayis godhattee rabbi sii milkeessutti yoo milkooyta ta'e. Hamma sanitti suuraa isaatii hedduu qabaan seemuu itti dabalii TikTok kanarratti illee hedduun jiraanne Facebook irraa isin Rabbi gadhiseen ture viidiyoo lama dalagee gadhiseen ture san boodan qollafee. Suuraa isaa buufadhu. Suuraa isaa buufadhu. Rabbi si jaaladha jedheetiniin sirba jaalalatiin si gadhisee ture himuu beeku. Ani si jaaladha lubbuu. Wayyaa gaamma mubee asirratti. Mee gadi bahiitii dhaqii viidiyoo sana isa qollofte bani kun. Viidiyoo maaf hin seenne viidiyoo bani viidiyoo mee ati nama dhaqii viidiyoo sana bani kun. Roobootiidha moo nama moo? Mubee dhaggeeffadhu mucayyoo suuta jedhee obboleettitu ati obboleessa keetii addee taa hin beekamu suuta jedhii natti himi. Asuma bira jira maa iyyita kasilaan dhagaa. Kalaas suuta jedhii natti himi. Haasaan Doktor Jiituu kun sirriitti sii galuu didaara mitiire yoo haasaan Doktor Jiituu sii galuu didee ofumaa keetii isa sila qollofte sana baasiitii asirratti nu dhageessisi mee affeeri asumarratti bidisaa affeeri. Balleesse viidiyoo dalageen ture balleesse mubee kanan dura asitti maal dhufee mana. Amma nan qollofe jennee ma amma nan qollofe jettee nan balleesse jennee. Biftii koo kana hunda dhuunfaa faajiftee kaate booddee firaankiin akka nuun hin jenne. Firaankiin miti mubee asi dhageeffatu. Kakatteetti bara. Ammas immoo gaafiin gaafadhu tokko qaba mubee. Mubeen kun nama ilmoo qabu nama haadha manaa qabu haadha manaa lamaffaadhuma ta'uudhaaf siiresiidhuma taateetuma jaalaluma isaasi fidee. Haadha manaa fi ijoollee isaa mucaa isa wajjin. Amma waa'ee shahaadaatti galla. Shahaadaa qabachuu feeta miti. Na waa'ee shahaadaa odoon galiin dura keessaa xumuru isaan booda tokko xumurri isteepidhaan deemna akka isteep kanasitti. Waa'ee shahaadaa dursa. Awwanti gadi daambuun waan tokko jira gaani siin gaafadhaa goyyaa tokkoffaa irratti tuumu beeksisii jedhees. Ija keessan laala. Viidiyoos bahi giftii ko. Videos bayi. Video abati. Video bayi. Ambas bayi tai. Hai falmaddu akka kee haqqa qabda miti. Na jaallatte miti. Jaalalli jaamaadha. Ittee jaalalli koo tufaannoo. Dumbu ifaannootti muka cabsu. Ati mootu jagnaal mootu jettu. Ija jiraani amma mataa dhukkubsee yuuyyeessu. Mataa dhukkubsitanii hunduu silaalatti yaa jirtan tokko naan gaafatanii. As baata moo as hin baatu? Mubee maana sodaachistaree sila kun jaalala fedhiidhaan malee wal sodaachiisuudhaan wanta ta'u miti jechuudha wanti hafee naafa malee na sodaachistanii natti iyyitanii. Ilaa amma waa tokko si gaafadhaan ituu mubeen ishii si jedhee si fuudhu abbaa keetu si kennasaa abbaan kee dhaga'uun isaan oolu miti. Salminaan kennu amantaan keenya waliin fakkaanneef aanumatu mubeetti heeruma callisee miidiyooma kanarra callisteetti na heerumtu gaa ituu abbaan kan keen bariin akkamitti isaatti heerumtaati tu beeksisabni keen abbaan kun eeyyama naan eeyyama. Naan eeyyama ituu abbaan keen bariin akkamitti si fuudha reenni maalummaa keetuun bariin abbaa kee namarraa dhalattee jinniirraa dhalattee tuun bariin kee akkamitti si fuudha tu aadaaf abbaa keetiif waliin bariin. Kanatti inni haasaa iyyuu si hojii nama akka ta'e atumti sammuu keetii ni beeka obboleettitoo nama ta'eetini si waliin haasaa jiran fakkaate. Ikkoo maal jedhare abbaan koo ishinaan jiru jette kanaafuu gaa dhiirri tokko naa wal fuudhuu beeksisni lama wal bareetii bar mubeen ituu si fuudhee abbaa keetti jaarsa ergateetii intala keessan naa kennaa jedhee si fuudha. Jaarsummaan erga. Sodaattee isaa wal barsiisu sodaattee eenyutti ergata ishii hogaafiidhaa bar wama jiruu dhagaa kun. Mare anak fi mubarak waya amantaan keenya waa waliin fakkaanne hamma fakkeenya kan saadaa qabadhee
مبارك كثير ما جات ما نسي يرقص جرسنا اليوم عن سواء جالت إيش هذا قبلي اسمه براس مرة دي مكان دوائر خير كده أما وانتو كجرا كده أتي أمانتا كم يو فيت وان فيت كمان أمانتا كيتي برا أمانتا كيتي يو نمني توكو أمانتا كينيا غرام تي غرام أمانتا توديمي أباني وريني إيه يوميتي شريعة أني نكاغو أني حرام أنا غارو قديتا جارت مباريني روبو قبل جارسي ديني سينكين وجدني مالي برسيسون قديتا سرجرا إني لا بيتا سامني كان كي يودي دان اللي يوسي كي نودي دان اللي أتي أمانتا فيتي تي قالوا مرقا قبدا وان فيتي ورفو مرقا قبدا سيغالي إني سي فودو بيت سبا كان كي بارو قديتا قب دبي كان سنرا في توبو دبي كان سنرا في تومتا دبي كان أجدو كان سنغالي سنرا في توبو Bagai fadda beauty ka fadda ti. Beauty ka fadda. Oi dawasi ni argera beauty ka fadda. Kana gona kana jall ke fadda ka. Jamal ki jana dage fadda. Beauty ka fadda me. Dubbi sin rafi ta kalas tumat dubbi. Dubbi nu matet. Masha Allah. Oboleti ko baga mil kofte. Amin. Amin mubeko lubuko. لا والله أكو ذكرت فيديو أسباق أصلا فيديو بابا يا ربي تاكو فيديو باس يصير في فيديو بابا لما كيسا ربي نعمل كيس جدا أجا لما كيسا ربي أكمل جيرتي كو واتو كوان مترسي كافر تجرا خلنا